Leencaa fi hantuuta. Gaaf tokko hantuutni asiif achi osoo fiigduu leenca hirriba keessa ture irra baatee hirriba keessaa dammaqsiti. Leencis aariidhaan ka'ee qabee ajjeesuuf yoo ta'u, hantuutni naasuu guddaa keessa seentee gara laafinaan akkas jettee kadhatte. Yoo ati lubbuu koo naaf oolchite, anis gaaf tokko yoo lubbuu teetis hambisuu dadhabe waan danda'u si deeggaruu nan danda'a waan ta'eef na hin ajjeesin jettee itti warwaatte. Leencichi yaada isiin kaafte hedduu tuffatee itti kolfee garuu akka deemtu heeyyameef. Yeroo muraasa booda adamsitoonni gareen ta'anii dhufanii leencicha adamsanii funyoo cimaadhaan mukatti hidhan. Leencichis haada ofirraa kutee jalaa bahuudhaaf yeroo hedduu carraaqullee waan dadhabeef cal'isee iyyuu jalqabe. Hantuunnis ija leencichaa dhageettee dhuftee funyoo sana ilkaan isiitiin kokkottee irraa cirtee leencicha bilisa baafte. Ani akkuma tasaallee ta'ee yeroo tokkollee akka si gargaaruu danda'u waan hin hubatiniif natti kolfaa turte. Amma garuu hantuutni illee leenca deeggaruu qofa osoo hin taane lubbuu isaas baraaruu akka dandeettu hubattee jirta natti fakkaata jetteen. Dhaamsa waliigalaa seenichaa. Hantuutni illee leenca deeggaruu dandeetti waan ta'eef humna, dandeettii fi gahumsa fedhallee yoo qabaatte eenyullee hin tuffatin. Of gahaan waaqa tokkocha.